ummanni kun akkasitti nu waliin kaka'e onneesaa cabsuu nurra jira. Eenyummaa aadaa keenyaatti deebi'uu danda'udha. Qajeelummaadhuma warra isaa sana har'a addunyaatti agarsiisa. Kaleessas injifannoo kana fide injifannoon kun kan saadha. Isa amma dhufe kan akkamitti galmaan geenyaa. Freedom fighterin keenya qaama biraa miti qeerroodha. Walqixxummaa qabsaa'eef sana bilisummaa qabsaa'eef sana obbolummaa qabsaa'eef sana practical ergisiisuu danda'u tura jira. Diinni Oromoo qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'uudha. Dhugaadha. Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuun ergama keenya guddaa ta'utu irra jiraatu. Barataa fakkaatee, hawaasa fakkaatee diinagdee biyya kanaa kuffisuudhaaf kan yaalan hin jiru. Rakkoo hundaa'u kallattii seera qabeessan gaafatanii fursiisuudhaan qeerroon gahee guddaa qaba. Gadaan sirna aadaa irraa madde utubaa qarooma Oromooti. Sirni Oromoonni tokkummaa isaanii ittiin jabeeffachaa dhimma siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa isaanii ittiin hoogganatanidha. Sirnichi qindaa'insa umrii of keessaa qaba. Qindaa'insa umrii kan ilmi Oromoo tokko osoo luba ta'ee abbaa gadaa hin ta'in dura sadarkaa keessa hulluuqeetti gaafatamummaa bulchiinsa gadaa isa eegu shaakalee qophaa'uu fi mirgaaf dirqama isaa ittiin baruudha. Sadarkaalee dabballee gaammee xixiqqoo, gaammee gurguddoo, kuusaa fi raaba dooritti qoodama. Walkabajaa fi rakkoo isa mudatu mariin hiikkachuu akkaataa itti danda'us aadaa sirnichaarraa gonfata. Umurii waggaa lakkaa'anii hamma 8tti, 8 hamma 16tti, 16 hamma 24tti, 24 hamma 32tti, 32 hamma 40tti akka jedhanii lakkaa'u. Sadarkaa kana hundumaa guutuutti waan sabi hojjechuu qabu lafa kaawwateera. Dimokiraatummaan sirna gadaas qoodiinsa aangoo hunda hirmaachisu qabaachuun ibsama. Aangoo waggaa 8 wal harkaa fuudhama. Aadaan, duudhaa fi safuun Oromtichaa hundi gadaa keessaa waraabama. Gadaan ala maalummaa Oromoos ta'ee Oromummaa ibsuun rakkisaadha kan jedhamus bu'uurri isaa kanuma. Akka gadaa Oromootti eega dhalattee hamma duutuutti siyaasa keessa jirta. Dimokiraasiin Oromoo by the people for the people kan jedhu uummatatu paartisipeetii godhee qooda fudhatee bulchiisa uummataati. Kanaaf dimokiraata ta'a. Walqixxummaan, haqummaan, tokkummaa fi jaalalli duudhaawwan sirna gadaa Oromoo keessaayi. Sirna mootummaa tokko keessatti bakka duudhaawwan kunneen qixaan hojiirra hin oolletti fedhii fi faayidaa uummata bal'aa osoo hin taane fedhii namoota dhuunfaa fi ofittummaattuu dagaaga. Bulchiinsi uummataa bakka dhabee anatu si beekaattuu dagaaga. Bulchiinsi akkanaa uummata isaarraa jaalala osoo hin taane jibbiinsa horatee caalmattuu qabsoon uummataa akka finiinu sababa ta'uu raggaaleettu'eera. Kana ammoo seenama Itoophiyaa ilaaluun gahaadha. Mootummoonni biyyattii hoogganaa turan kan fincila diddaa fi qabsoo uummataa wal jijjiiraa turanis ka'umsi isaa kanuma. Keessumattuu qabsoo uummanni Oromoo dimokiraasiif jecha bifa garaagaraan gaggeessaa ture fakkeenyummaan eerama. Uummanni keenya waggoota 50 oliif qabsaa kan ture. Kallattii hedduudhaan kallattii afuriin kan biqile qabsoon kun gama bahaatiin sochii eenyummaa afran qallootiin socho'aa ture. Gama lixaatiinis sochii eenyummaa durirraa eegalee jabaachaa dhufe ture. Gama kibbaatiin baalerraa sochii qonnaan bultoonni dhimma abbaa biyyummaa keessattuu miidhaa sirni abbaa lafaa yeroo san godhaa tureen mormii guddaa sochii guddaa keessa godhanii hoggansa waaqoo guutuufaa jalatti sochii guddaa godhamaa ture. Jiddu galeessarraa keessattuu Oromoonni sirnicha keessatti hammatamanii turan. Ka sirnichi aangoo fi taayitaa gurguddaa kennaafii ture saba keenya gannee eenyummaa keenya irraanfannee deemuu dandeenyu jechuun maccaatu lama sochoosaa turan jechuudha. Barri isaan sochoosaa turan bara dukkanaa ture. Bara Oromoo jechuun Oromoon wanni jedhamu nama keenya nu irraanfatamuu eegale Oromoon addaan ciccite ture jechuudha. Garuu abdiin kunne gaaf tokko jijjiirra dukkana kana ijatti babaafnee bifa tokkotti achi baana jedhanii sochii guddaa godhaa turani. Biyya kana keessatti qabsoo sabni Oromoo gaggeessaa ture mirga isaaf, bilisummaa isaaf, eenyummaa isaaf inni gaggeessaa ture. Isa duuba deebi'anii ilaaluu lakkaa'uu yaadachuu barbaada. Sana keessatti ani eessaa ka'een as ga'ee
eessaa ka'een dhufe maaliifan as dhufe iddoon har'a jiru kana maaliifan as jiraadhaan maali ergameen irraa barbaadamu ofiisan taa'u keessa taa'ee waraqaa fuuldura jirtu san irratti hojjechuudha moo instituutiiniin hoogganu sana bahee galee hoogganuudha moo maali ergameen irra jiru ba'aan irra jiru maali itti gaafatamneen irra jiru maali dhaloota keessatti akka ilma namaa tokkotti carraan na qaqqabe kanaan kan narraa barbaadamu kan narraa eegamu maali jedhanii ilaaluun. Naannoo Oromiyaa keessatti qabsoo qeerroon Oromoo waggoottan afran dabran gaggeessaa tures bu'aa qabsoo uummata Oromoo bara dheeraati. Biyyattii keessatti mirgi dimokiraasiif namoomaa sarbamuun qoodinsi diinagdee haqa qabeessi dhabamuu fi maqaa investimentiin saamichi lafaa gaggeeffamaa turuun dhimmoota ka'umsa qabsoo qeerroo keessaa isaan ijoodha. Akkuma beekamu keessattuu waggaa afran darban keessatti qeerroon sadarkaa adda addaatti qabsoo uummata Oromoo gargaaruu qofa otoo hin taane yaada adda addaa maddisiisanii dursuu irra ga'aniiru gaarreenis ta'ee qeerroon. Kun maalirraan ka'e keessattuu uummanni Oromoo jaarraa baroota dheeraadhaaf cunqursaa jira akkuma akka ture beekamaadha. Waggaa 60 yookiin 50 darban keessatti maalummaa ofiitiif qabsaa'aa ture uummanni Oromoo. Garuu yeroo waggaa afran darban keessatti maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee investimentii biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiruun wal qabatee buqqa'uu uummata Oromootirraan kan ka'e qeerroo fi qarreen adda addaas immoo abbaan isaanii lafarraa gaafa buqqa'u miidhaan adda addaa irra gahaa ture. Miidhaan irra gahuu qofa otoo hin taane obboleewwan isaanii irra kana gara sirriitti hubachuudhaan karaa bilchina qabuun warra qabsaa'aa turanidha. Ani qeerroo gaachana qabsoo uummata Oromooti jedhee tan fudhadha. Keessatti illee Hussein sina dargisan keessatti illee rakkoowwan jiran qeerroowwan fi dargaggeeyyiin yeroo san keessa jiran akkaataa sirni qabsoo yeroo san eeyyamuun qabsaa'anii jiranii. Astarreetiin immoo sirnoota kana keessatti yoo dhufnu ammallee sirnichumatu si waama akkaataa itti qabsaa'uu dandeettu kunillee karaa finciluutiin ta'uu danda'a karaa moo karaa nagahaatiin bahaniitiin wanna sammuu ta'uu danda'a karaa garagaraatiin qeerroon yeroo garagaraa keessatti akkaataa garagaraatiin qabsaa'uun isaa beekamaadha. Haa ta'u malee qabsoon kun yeroo hundaayyuu yoo qabsaa'amu mirga ofiitiif miti namni kan qabsaa'u mirga waliigala uummataatiif kan qabsaa'u yoo mirgi waliigala uummataa keessatti mirgi namoota dhuunfallee eegamuu akka danda'ullee beekamaadha. Kun immoo biyya tokko keessatti sirni adeemsisu sun akkaataa mirga dhuunfaa itti eegame mirgi waliigalaa itti eegamu akkaataan itti deemamu hin jira. Qeerroon kan qabsaa'eef mirgoota kanaaf. Kaayyoon isaanii ofii arguuf osoo hin taane dhaloota ceesisuuf. Kaayyoon keessan ofii fayyadamuuf qofa osoo hin taane hoo uummanni keenya fayyadame yoo biyyi nagaa taate hoo walqixxummaan mirkanaa'e hoo walqixa fayyadamuun hojiirra oole hoo dimokiraasiin jiraate hoo dirreen siyaasaa bal'ate nuuf injifannoon jiraachuun isa caalu hin jiru jechuudhaan bahaa lixaa kaabaa kibbaa tokko ta'uudhaan keessatti qabsaa'amaa ture. Qabsoon qeerroon eegalame tarsiimoo hayyootaa fi xiinxaltoota masakamaa qabsoo haqummaa fi walqixxummaan eegalame cimeetti fufeera. Humni qabsoodhaaf freedom fightering keenya qaama biraa miti qeerroodha. Freedom fightering Oromoo qeerroodha. Waraanas miti maalos miti isa asifachi nama 10 nama 20 bosonatti galchinus miti ifa sinitti ma'ichaadha. Humni qabsoo Oromoo humni bilisa baasaa Oromoo humni Itoophiyaa bilisa baasi gaanfa Afrikaadhaaf karra haaraa bane humna kana. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoos gaaffii uummataa fi qeerroon qabatee falmu bu'uurarraa farawaarawaa akka argatu keessoo isaa haaromsurraa eegalee qabsoo siyaasaa kutannoo cimaa gaafatutti galeera. Uummanni keenya guutummaaf guututti nu cina hiriiree jira. Kan hin dammaqiin ammallee sadarkaa uummanni dhufetti kan hin dhufiin hooggansa keenyadha. Sadarkaa uummanni kun dhufetti kan hin dhufiin ammallee uummanni nu darbee kan deemaa jiru unu waan ta'eef sadarkaa uummanni dhufetti dhufuun nurra jiraata.
sadarkaa sanatti ce'uu qaba. Uummanni nu cina jira, nu wajjiniin jira. Sana irra dhaabbanne hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Sana irra dhaabbanne mootummaa naannoo Oromiyaa dhaaba mootummaa kana hoogganu cimsuun nurra jiraata. Dhaaba cimaa godhuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf hojjechuu qaba. Hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Uummanni kun akkasitti nu waliin kaka'ee legitimate organization government nu taasisee recognize darganu godhee booda onneesaa cabsuun nurra jiraata. Hanqinoota keessoo dhaabaa jiran qorachaa rakkoowwan raawwii keessatti mul'atan marii uummataan fala dhahuttis galame. Mariin hawaasaa gaggeeffame komii gaafii fi fedhii jiru ifatti kan hubachiisedha. Lafeen Oromtichaa inni caccabe, dhiigni Oromtichaa inni dhangala'e, gaafa waancaan hir'ate, gaafa achi lola'e, diina qeenamaan dhaqu Oromtichi safuu beeka. Gamoo booda ilaalanii nun dhiisanii. Gamoo tarree galee jiru laga xaafuu ilaalanii nun dhiisanii. Gamoo sabbata sulultaa laga caancoo jiru ilaalanii nun dhiisanii. Nutoo qeenamaan dhummeeqaa keenyatti. Kanarraa ka'uun hanqina gaggeessummaa fi dandeettii raawwachiisummaa sadarkaa adda addaarra ture sirreessuun fedhii fi faayidaa uummataa kabachiisuuf kutannoo qabu caalmatti cimsee itti fufe. Gaachanni sabaa qeerroonis falmii isaa tooftaa adda addaan humnaa fi onnee diinaa dadhabsiisaa deeme. Hoggansa haaraan riifoormiin gaggeeffame qabsoo siyaasaa beekumsaa fi cimina ol aanaa gaafatuun hoogganamee tooftaa tarsiimo'aan dhaabbilee obbolaas of duuka hiriirsee qabsoo qeerroon dabaalamii yeroo gabaabaa keessatti injifannoon akka gonfatamu carraa uumeera. Wantoota baay'eetti kana akka dhufu godhee jedheetii yaadaati. Tokko haaromsi jalqaba uummatarraa jalqabe. Hawaasni uummanni bakkaa bakkatti gaaffiiwwan bulchiinsa gaariitiin wal qabatan yeroo adda addaatti walirra tuulamaa deemanii gaaffiiwwan sun xiyyeeffannoo argatanii gama mootummaatiin akka deebi'u yeroo baay'ee ka'aa turan. Inni kun dhiibbaa guddaa mootummaa irrattis karaa adda addaatiin godhee sababa mootummaanis biyya hoogganuu qabaa, uummata gaaffii uummataa deebisuu qabaa, wanni mootummaan jalqaba dhaabbatuu fi fedhii uummataati waan ta'eef dhiibbaan suni murteessaa ta'ee argamee jechaadha. Garuu immoo dhiibbaan qofti gahaa miti. Dhimmi lammaffaan achi keessatti guddaa ta'ee ilaalamuu qabadhee ani yaadu jijjiirama kanaa fiduu keessatti ga'ee hooggansaati. Hooggansi haaromsaa jedhamee keessumaa hooggantoonni irra keessaa hooggansoonni olaanaan sababa haaromsaatiin gara aangootti dhufan karaa eegameetiin ala humna ol deemanii jijjiirama guddaa kana fiduu danda'uu keessatti gahee mataa isaanii taphatanii jiranii jechaadha. Jijjiiramni kun alaan OMN qofaan kan dhufe osoo hin ta'in yookiin immoo qeerroo qofaan kan dhufe osoo hin ta'in hooggansi gara haaromsaatti dhufes hojii hojjeteen uummanni keenya gara tokkotti akka bahu walitti akka siqu walitti akka namu walitti akka baqu gochuun danda'amee jira jechuudha. Qabsoon qeerroon gaggeeffamaa ture biyya balaa hamaa keessa galuuf turte baraare. Amma hooggansi haarofti kallattii hirmaannaa fi fayyadamummaa saboota sablammootaa fi uummatootaa mirkaneessuun biyya ijaaruutti galeera. Wareegamni qeerroos Oromiyaa irra dabree abdii biyyaa ta'ee mul'ateera. Duudhaan sirna gadaas haala bulchiinsa biyyaa haaromse. Eenyummaa aadaa keenyaatti deebi'uu danda'udha. Innis hammachuu, innis gurshuu, innis nagaaf tasgabbiin jiraachuu, wal dhaggeeffachuu, walirraa barachuu, bakka rakkoo ta'etti immoo of eeguuf ofirraa dhowwudha. Daree qabsoo siyaasaa bal'isuun mormitoota ilaalcha morkattootaan ijaare. Manni sirreessaa kan yakkamaan amala itti sirreessatu malee bakka falmataan mirgaa itti dararamu akka hin taane gochaan mul'ise. Lammiiwwan biyyaatti kabaja horii sadarkaa idila addunyaatti dhageettii biyyaa ol kaase. Bu'aa qabsoo qeerroon ilaalchii fi gochi ofittummaa biyya diiguu gahe barbadaahee falaasama ida'amuun jaalalaa fi dhiifamaan biyya ijaaruun eegalameera. Amma bu'aa jiru kana nu caala addunyaatu ajaa'ibsifataa jira.
keessattuu Dr. Abiy erga waan xaqilaa ministeerii ta'anii booda akka ajaa'ibaatti. Kana jechuun uummata Oromootiif waan haaraan natti fakkaatu. Dr. Abiyyiin ilma abbaa gadaati. Abbaan gadaas immoo daandii qajeelaadhaan rakkoo namaa hiika. Daandii qajeelaadhaan hammata waan ta'eef qajeelummaadhuma warra isaa sana har'a addunyaatti agarsiisa kan addunyaan irraa fudhatte kun. Akka Dr. Abiyyittis akka uummataattis hojichi cimoo dhiisuu danda'a. Garuu haala biyyattiin kun amma keessa jirtuu fi gaafa Afrikaa kana keessatti akkuma Afrikaatti ta'aa jiru kanarratti haala addunyaan wal qeeqxee shumti guddatte jedhamtuyyuu wal falmaa jirtu kanarratti Dr. Abiyyi imala kana keessa taruun waan ajaa'ibsiisaadha. Bu'aan siyaasaa ifaajee qeerroo hayyootaa fi qabsoo siyaasaa beekumsaa fi cimina ol aanaa gaafatuun hoogganamee argame kun sadarkaa amma irra jirutti kunuunsa addaa kan barbaadu ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa ni akeekkachiisu. Gaachana sabaa kan ta'e qeerroonis ta'e uummanni bal'aan yeroo kamuu caalaa itti gaafatamummaa dachaan nageenya waardiyyaa dhaabbatu akka qabudha. Qeerroon keenya keessumaa hojjeteera asiin ga'ee jira garuu tasgabbaa'ummaa immoo barbaachisaadha jedhee yaada'ama. Tasgabbaa'uu danda'uu qabna. Tasgabbaa'uu danda'uu qabna yommuu jennu as geenye jirraati jennee qabsoo qeerroo kana anesteeziyaadhaan raffisuudhaaf miti. Akka inni rafuuf miti. Onneen sun gurmuun sun waa hundi sun jiraachuu qaba. Garuu toftaan amma barbaadu kun immoo maal nu barbaada kan jedhu isa ilaallee hoogganuu danda'uu qabna. Diinni keenya hin beekamu. Waraabessi guyyaa sun eenyu akka ta'e hin beekamu. Waraabessa guyyaa sana tarkaanfii seeraa fudhachuudhaan abadan mo'achuu hin dandeenyu. Tarkaanfii seeraa qofaan mo'achuu hin dandeenyu. Mo'annaa keenya kan nu mirkaneessu tokko taanee akka sibiilaatti yoo nuyi fuula tokkorra dhaabbanne peejii tokkorra dhaabbanne akka Oromootti jabaannee sibiila taanee yoo dhaabbanne diinni kamuu nu gidduu seenuu hin danda'u. Bakka nu addaan ciccinnetti bakka nu facaanee jirrutti garuu diinni xinnaanis diinni guddaanis akkuma kanaan dura nuti taphataa ture iddoo 14 iddoo 40 iddoo 100 nu qoodee nuti taphachuu danda'a. Kanaaf Oromoon hoogganuu hin danda'u kan jedhu sana proof gochuuf dhimmi diinagdee kuffisuudhaaf deemu. Dhimmi investeerri akka baqatu godhuudhaaf deemu. Dhimmi namaaf nama walitti buusanii Oromoon akka bineensa ta'etti immeejii saba kanaa balleessuuf akka bulguu ta'etti dhiyeessuudhaaf deemamu kun soba akka ta'e gochoonniif mallattoowwan akkasii immoo Oromoof Oromoo gidduutti yeroo mul'atan uummanni akka balaaleffatu gochuun baay'ee murteessaadha. Uummanni Oromoo wal jibbee miti. Wanta maagineetii wal dhiibu gosa tokko ta'e uummata Oromoo gargar dhiibu ture. Gaafa sun gocha isaa dhaabu uummanni Oromoo walitti fiigee harka wal fuudhee wal jaalatee tokko ta'e kaabaa kibbaa bahaa lixatti. Har'a immoo inni kaleessa uummata Oromoo irratti hojjetaa ture bifa jijjiiratee qeerroo Oromoo irratti hojjetaa jira beekta. Qeerroon Oromoo akka tokkoomee qabsoo kaleessaatti hin fufne qeerroo Oromoo gargar dhiibuutti jira. Hooggansi gaara jiru akkuma jirutti hooggansi godana jiru dargaggeessa faana qeerroo faana akkamitti waltee hojjetan ni jedhu ammayyuu maqumti qeerroo kunuu akka magaalaa kanatti rakkoodha. Kaayyoon qabsoo qeerroo biyya walqixxummaa fi haqummaan itti mirkanaa'ee ijaarudha. Duudhaan sirna gadaarraa dhaales kanuma. Haa ta'u malee har'arratti bakka bakkatti sochii faallaa kaayyoo qeerroon gaggeeffamaa jiraachuutu eerama. Qeerroon keenya qeerroo seenaa ofii beeku. Qeerroo waan taasisuu qabaatu. Namumti waan akkasii godhi jedhee otoo hin ta'in ofiisaatii itti amanee waan mormamuu qabaatu mormuu waan deeggaramuu qabaatu qeerroo deeggaruu qabaatudha jechuudha. Yaa ta'u malee haalli amma qeerroon jiruu fi qeerroon ganamaa sun qeerroon bilisummaa Oromiyaa fi qeerroon amma jiru kun garagara jechuudha. Kanaaf gaappiin qeerroo lamaan gidduu jiru kun akka kootti otoo fooyya'e otoo keessattuu yaada hayyootaa fi yaada warra nu dursan fudhannee kallattii gaarii egeree biyya keenyaa waan murteessuu dandeenyetti deemnee baay'ee natti tola. Rakkooleen garaagaraa shiroota diinota garaagaraatiin dalagamaa jiru kana jechuudha. Qeerroon ol ta'ee kaleessas injifannoo kana fide injifannoon kun kan saadha. Kana eenyus nu mirkaneesseera. Isa amma dhufe kan akkamitti galmaan geenyaa kallattii kamiin deemnaa ilaalchi nuti hawaasa kaaniif saba biraattifis qabna. Ilaalchi walii keenyaaf qabna. Akkamitti sirreeffannee injifannoo argame kana akkamitti kallattii qabsiisnadha. Qeerroon gaheen keenya amma nurraa eegamu. Imalli kun of eeggannoo cimaa barbaada. Jijjiiramni akka Afrikaatti dhufaa jiru kun akka Itoophiyaatti immoo caala dhufuu qaba. Jijjiiramni immoo akka Itoophiyaatti dhufaa jiru kun immoo akka Oromiyaatti immoo san caala dhufuu qaba. Sababiin isaayyuu hooggansuma
Oromiyaa keessaa baheet achi jira waan ta'eef asiis hiikaa deemutu jiraata jechuudha. Cunqursaa jibbeetu fincilaa ture miti kaleessa namni cunqursaa jibbee fincilaa ture cunqursaa biraan poos godhataan innis rakkoodha fudhataman qabu. Walqixxummaa qabsaa'eef sana bilisummaa qabsaa'eef sana obbolummaa qabsaa'eef sana piraktikaal argisiisuu danda'u ture jiraata. Amma garuu lafarra kan jiru kanaa inni ilaalle iddoo tokko tokkotti dubbiin karaa sirriin taaneen deemaa jira. Sabummaadhaan nama haraas gochuu namoota akka walitti bu'an gochuu. Inumaayyuu as deebi'ee isaa gaditti amantaadhaan gamaa gamana dhaabbatee wal'oof wanti addessaan akkasii waan jiruuf dhimmoonni akkasii seera maleessummaa babal'isuun faallaa qabsoo Oromoo dhaabbachuu akka ta'e mootummaa ofii ijaarrachuu dadhiisanii diiguun mana hojii mootummaa cufuuf deemuun hoogganaa mootummaa cimina qabaatu hanqina qabaatu akka hoogganummaa isaatti kabajamee wal dhaggeeffatamee laafa laameedhaan deemuun hafe biiroo keessaa gad harkisanii salphisuun duudhaa Oromoo miti. Yaa uummata Oromoo waggaa 50 oliif roorroo ofirraa buqqisuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeyidee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaa isaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. Xobbeen Oromoo qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaa yaadanna. Itti dafqitanii itti dhamaatanii itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine qabannee qeerroon keenya qabsoo ittaanu qabsoo Oromiyaa ijaaruu fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Qeerroon Oromoo abdii Oromoo fi biyyaati. Qeerroon dhaloota qabsoo uummata Oromoo bara dheeraa lakkoofsise tarsiimoo fi tokkummaa masakee yeroo gabaabaa keessatti dhaloota injifannoo galmeessedha. Har'a diinni maal jabeeytu? Har'a diinni maal jabeeytu? Hoogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin itti garsiifne? Hojiidhaan itti garsiifne? Har'a diinni Oromoo qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'uudha. Dhugaadha? Kalees mormiidhaan as geenye yoo ta'e illee mormiin keenya qabsoon mormii keenyaa bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'e illee hammaan booda irraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofa otoo hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa bisoomsuun ergama keenya guddaa ta'utu irra jiraata. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti rakkoo hojii dhabdummaa dargaggoo furuun hojii xiyyeeffannaa addaan raawwatamaa jirudha. Kana keessatti qabeenya uumamaa Oromiyaa keessaa kaleessa yoo saamamu bakka hedduutti qeerroon falmaa ture hadha murtee mootummaa naannoo Oromiyaan dargaggootaa madda carraa hojii akka oolu ta'aara. Kaayyoon isaas dargaggoo gaachana sabaa ta'e idileen hojiin uumamee fi diinagdeen akka ciman gochuunis wal qabata. Qeerroo keenya hojii dhabe isin nutti himtaniif miti namni nutti himeef miti waan qabnu hundaan hin qusannu isinitti himaa hin qusannu hin hojjennu. Rakkoo qeerroo hiikuuf miti rakkoo hojii dhabaa hiikuuf miti ganama kan akkuman jedhe rakkoo diinagdee Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti qabnu kan hiiku kan furu humna baratee fi humna oomishaa kana waan ta'eedhaaf kana irratti hin qusannu humni nuti qusannu hin jiru tokko hin qusannu dhugaan isinitti hima namni keenya hojiin qabanne har'a baay'eetu jira miliyoonotatu jira rakkatee abdii kutatee kan jiru. Wallaalamee miti waan hojjenne immoo itoo bira qabne tokko lama daataasaa dhiisaa daataa lafarratti itoo laalle immoo waan guddaa hojjenneerra waggaa lama kana keessatti waggattii lamaan kana keessatti immoo waan guddaa hojjenneerra. Har'a garuuti kaayyoo mootummaan qindeesseef karoora inni baaserraan kan ka'e dargaggoo ijaaruudhaani lafa abbaa qabeenya maxxanaa kan harkaa fuudhee dargaggoota karaa daarii taa'ee jireenya bultoo gadhee keessa buluu gara jireenya haaraatti gashuudhaaf karoora keessa gashee waa'ee dargaggoo kanaa gadi taa'ee mari'ate mootummaan har'a karoora kana nu baasee lafa kanarratti akka nuti fayyadamaa taanu har'a nu godheera carraa banaa nuuf kenneera jechuudha. Maashiniin daabboo akkasiniif kennamuudhaan leenjii irratti nuuf kennanii guyyaa 15 jechuudha. Isaa booddee maashiniin inni dhufee gara hojiitti seennee
hojii kana bara 2009 achumannee eegalle jechuudha. Dura hojii dhabeeyyii turre hundi keenyayyuu carraa hojii kana bal'isnee hojjechuudhaaf murteessinee hojii kanatti galle. Erga hojii kanatti gallees immoo hojiin kun akka inni nu fayyadu faayidaa guddaa keessaa akka boru galu abbaa qabeenyaa akka taanu murteessine. Waliigaluudhaan barri gaddaa bara baranaa bicha nama miliyoona 2.2 ol bira geenye jira. Kuni bu'aa guddaa inni fudhachuu dandeenya. Nama miliyoona 2.2 ol bira qaqqabneerra. Kana jechuun puuliin carraa nama hojii hin qabne guddaallee yoo ta'e haga danda'ame keessaa hir'isaa jirra jechuudha. Yoo xiqqaate daabboollee nyaachisaa jirra. Yoo xiqqaate cinaan gara abbootii qabeenyaatti ceesisaa jirra. Kanaaf cheeniin isaa indi to indi. Ijaarree dhiisuu qofa odoo hin taane ijaarree deeggarree liqii kenninee bakka iddoo oomishaa gurgurtaa kenninee kacimanii bahan immoo keessaa gara abbootii qabeenyaatti baasaa. Kun immoo xiqqaate nyaatee akka bulu gochaati jira jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis uummanni Oromoo diinagdeen dorgomaa ta'e fayyadummaan isaa akka mirkanaa'uuf sochii bal'aattis galameera. Diinagdee Oromoo bu'uurarraa jijjiiruuf warraaqsi diinagdee wixinaa sochii bal'aatti galameera. Milkaa'ina kanaa ammoo akkuma kaleessa mirga dimokiraasiif falmee jijjiirama fide nagaa fi tasgabbiin biyyaa mirkanaa'ee sochiin misoomaa siyaataan akka jiraatu gahee fi shoorri qeerroo fi qarree olaanaadha. Qeerroorraa itti gaafatamummaa baay'ee jira. Itti gaafatamummaa kana keessaa egereen biyya kanaa carraan siyaasaas diinagdees hawaasummaa biyya kanaa qeerroo harka jira. Kanaaf qeerroon gama hundumaan iyyuu gama seenaa ofii beekuu, aadaa ofii guddisuu akkasumas waa'ee hawaasummaa, waa'ee diinagdee irratti, waa'ee biyya keenyaa gadi fageenyaan beekuu qabaata. Humni kun humna boruu egera Oromiyaa murteessu waan ta'eef waan baay'eetu irraa eegama jedhee yaada jechuudha. Ammas qeerroon kun qabsoo kana itti fufsiisuudhaaf kallattii misoomaatiin mootummaa keenya cinaa dhaabbatee dhimma rakkoo yoo ta'e kallattii nagaa ta'een gaafatanii rakkoo hundaa'u kallattii seera qabeessan gaafatanii fursiisuudhaaf qeerroon gahee guddaa qabaachuu akka Oromiyaatti fi akka biyyatti illee. Uummata keessatti barataa fakkaatee hawaasa fakkaatee diinagdee biyya kanaa kuffisuudhaaf kan yaadaa hin jiru. Isa kana maal gochuu qabna nuti uummanni Oromoodha. Hawaasa tokko taanee karaa daandii mootummaan keenya jedha irratti filatamaadhaan kan inni jedheen daandii isaa irra buunee xiyyeeffannoodhaan isa hordofaa yoo deemne guddina biyya kanaa saffisaan dabalchiisuu dandeenya.